Addunyaa kana irratti uumamni ilma namaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Uumama kana keessaa mee uumaa nama dinqisiisuu fi warra kitaaba beekamaa addunyaa Giiness Book irratti galmaa'an haa ilaallu. Shanaffaa irratti kan argamtu dubartii arraba dheeraa qabdudha. Arrabni dubartii kanaa seentimeetira 11.4 dheerata. Dubartiin kunis lammii biyya Ameerikaa yoo taatu magaalaa Filooridaatti dhalattee kan guddattedha. Kitaaba beekamaa addunyaa Giiness Book irratti kan galmoofte akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2016 yoo ta'u, isheenis arraba isheetiin ija arraabuu akka dandeessu kan mul'istudha. Karaa biraan immoo mucaa dhiiraa maqaan isaa Nick jedhamu yoo ta'u, innis nama arraba dheeraa qabu jedhamee kitaaba beekamaa kitaaba beekamaa addunyaa irratti kan galmaa'edha. Arrabni mucaa kanaas seentimeetira 10.1 dheerata. Innis achuma lammii biyya Ameerikaa yoo ta'u, bara 2012tti akka lakkoofsa warra Awurooppaa kitaaba beekamaa addunyaa Giiness Book irratti kan galmaa'edha. Afraffaan immoo dubartii qeensa dheeraa qabdudha. Dubartiin kun lammii biyya Ameerikaa yoo taatu kan dhalatte bara 1941tti. Qeensa ishees guddisuu kan eegalte bara 1978tti. Dheerinni qeensa ishee seentimeetira 86 hanga 89 ta'a. Umriin dubartii kanaa waggaa 79 yoo ta'u, garuu kan nama ajaa'ibsiisu jaartiin kun qeensa ishee kan muratte sababa balaan konkolaataa bara 2009 irratti qaqqabeeni. Karaa biraan immoo dhiira qeensa dheeraa qabu kan ta'u kan lammii biyya Hindii ta'edha. Innis kitaaba beekamaa addunyaa Giiness Book irratti kan galmaa'e bara 2014tti. Qubbeen qeensa isaas kan argaman harka isaa isa bitaa irratti yoo ta'u, qeensi qubni xiqqoo seentimeetira 179 qabxii tokko. Qubni qeensa qubeellaa immoo seentimeetira 181 qabxii 6 kan ta'udha. Qubni gidduu immoo seentimeetira 186 qabxii 6. Qubni argisiistuun immoo seentimeetira 184 qabxii 5. Qubni abbuudduun immoo seentimeetira 197 qabxii 8 kan dheeratanidha. Sadaffaan immoo dubartii miila dheeraa qabdudha. Isheenis lammii biyya Ruusiyaa yoo taatu, kubbaa baaskeettii nama taphatudha. Karaa biraan immoo dhiira miila dheeraa qabu yommuu ilaallu, innis lammii biyya Turkii yoo ta'u, hojiin isaa immoo hojii qotee bulaadha. Lammaffaa irratti immoo kan ilaallu dubartii rifeensa dheeraa qabduu fi lammii biyya Chaayinaa kan taatedha. Bara 2004tti galmee addunyaa kana irratti kan galmoofte dheerina rifeensa isheetirraan kan ka'edha. Rifeensi ishees meetira 5 qabxii 627 kan dheeratudha. Rifeensa ishees guddisuu kan eegalte yommuu umriin ishee 13 ta'e irraa eegalteetti rifeensa ishee kunuunsuudhaan guddisuu kan calqabde.
Karaa biraan immoo dhiira rifeensa dheeraa qabu yommuu ilaallu namichi Tiraan Van Haay jedhamudha. Waggaa 50f rifeensa isaa akka murannee fi nama rifeensa dheeraa qabu ta'uudhaan kitaaba addunyaa kanarratti nama galmaa'edha. Tokkoffaa irratti immoo yommuu ilaallu nama areeda dheeraa qabudha. Namni kun nama lammii biyya Hindii yoo ta'u, areedni isaas meetira 4.29 kan dheeratudha. Namni kunis umrii isaa guutuu akka areedni irratti biqilee nama areeda isaa hin murannee fi kitaaba dinqisiisaa galmee addunyaa kanarratti nama galmaa'edha.